Bulchiinsi Puuntlaandi lammiilee Itoophiyaa dabalatee lammiilee biyya alaa ISIS'tti makamanii lolaa turan to'achuu ibse. Puuntlaandi maqaa fi suura namoota to'atamanii biyya irra deeman waliin maxxanseera. Miseensota ISIS kan jette Puuntlaandi opereeshinii hidhattoota kanneen irratti naannoo gaara Amiskaaditti geggeessan to'achuu ibse. Lammiileen osoo ISIS waliin hiriiruun lolanii to'ataman jedhaman lammiilee Itoophiyaa, Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Masrii, Yemen, Morookoo, Saawud Arabiyaa fi Turkiyyee fa'aati. Ministeerri odeeffannoo Puuntlaandi Mohammad Aidid Diriir akka himanitti biyya kamirraa yoo dhufan yoos ta'ee fagoo ilaalchuma wal fakkaataa warra qabanidha jedhan. Naannoo gaara Almiskaaditti humnoonni ISIS fi humnoonni nageenyaa bulchiinsa Puuntlaandi gara waggaa tokko ta'uuf wal lolaa turaniiru. Gaarri kun manneen hidhattoota ISIS akka ta'e himameera. Hidhattoonni 50 ol to'atamuun milkaa'ina bulchiinsa Puuntlaandi galmeesse agarsiisa jedhan ministeerichi. Kun milkaa'ina humni nageenyaa keenya galmeessee fi mo'amuu ISIS agarsiisa jedhan. Mohammad Aidid Diriir sababa sadiif jecha maqaa fi lammummaa miseensonni ISIS irraa dhufanii gadhiisne jedhan. Inni jalqabaa Puuntlaandii fi uummanni Somaalii marti injifannoo argamu akka beekuuf diinni ajjeefameera kan lubbuudhaan qabamaniiru jedhan. Biyyi isaan irraa dhufan akka lammiileen isaanii biyya keenya keessatti rakkoo uumaa jiran beekuu qabu jedhan. Dabalataan ji'opolitiksiin gaanfa Afrikaa waan jijjiiramaa dhufeef waan biyya keenyatti ta'aa jiru addunyaan haa beekuuf agarsiifne jedhan. Ministeerichi biyyoonni lammiileen isaanii asitti qabaman waan ta'aa jiru nu beeku nu qunnamaniiru jedhe. Biyyoonni nu qunnaman jiru kan nu hin qunnamnes jiru kan dhimmicha biraniiru kaan ammoo hin barre. Hidhattoonni ISIS kanneen biyya isaaniitti duraan yakkamaa fi kanneen biyyaa baqatan ta'uu malu. Biyyoota hidhattoonni kunneen irraa dhufan yoo ibsu Aidid biyyoota sadii waliin qofa daangaa lafaa yookaan bishaanii qoodanna jedhe. Akka maqaan namoota tarreeffametti Itoophiyaa, Keeniyaa as keessatti eeruun ni danda'ama. Ministeerichi biyyoonni lammiileen isaanii osoo ISIS'if lolanii qabaman biyya keenyatti rakkoo uumaa waan turaniif beenya nuuf kaffaluu qabu jedhan. Gaarri Almiskaad bakka dahannoo yookaan manneen hidhattoota ISIS ture. Hidhattoonni gaara kana sababa adda addaaf akka filatan ministeerri odeeffannoo Puuntlaand himaniiru. Inni jalqabaa aleellaa qilleensa irraa jalaa dhokachuuf yoo ta'u, kan biraa gaara kana keessa konkolaataan hin seenu. Gaarri keessatti wal waraanaan kun naannoo Baarii jedhamu keessatti argama. Magaalaa naannichaa Basaasoo irraa kibba bahaatti argama. Kan isaan filataniif naannicha keessa socho'uun rakkisaa waan ta'eef akka ta'e himaniiru. Itoophiyaan lammiileen ishee hedduu maqaa tarreeffaman kana keessa jiraatus haga ammaatti deebiin kennite hin jiru. Lammiileen biyya alaa ISIS keessatti to'ataman irratti murtoo akkamii darbe jedhamanii kan gaafataman ministeerri odeeffannoo Puuntlaandi waanuma yakkamtoota kaan irratti ta'utu isaan irratti raawwata jedhan. Addunyaan shororkeessitoota ija addaan akka ilaaltu humna isaanis ija addaatiin ilaalti. Loltuu ture moo ilaalcha isaa jijjiiranii kan itti dabalan moo ilaalcha garichaatti amanuu kan itti makaman moo hoogganaa garichaati moo akkami kan jedhu ilaalamee murtoo argata jedhan. Biyyoonni isaan irraa dhufan hubachiifamaniiru kan jedhan ministeerichi gariin ofiin nu qunnamanii kaan immoo nuyis qunnamneerra jedhan. Dippiloomaasiin akkaataa biraan hojjeta jedhanii lammiilee alaa ta'anii ammayyuu manadhaa kan jiranii fi maqaan isaanii kan hin eeramne jiru jedhan. Kun giddoo baayogiraafiidha.